miidiyaa hawaasaa irratti TikTok bakka hundaan beekamtii argata kanatti ati maaltu uummata keessa si mudatee tanaan barbaade baruu barbaade. Waan kun nama jeeseetti hojii sanirraa ari'anii maaliif osoo namni waliin laalu ijatee san dura dhabame akkamittiin dhabame hafeettaa moo ni deebitu. namni fi dawaa waliin dhabu harreellee afaan walii qabuu jaa namni kee. Kanaaf utubaa siitee waan si dhiibu waan gartee humna sii ta'u hedduu murannoo qabda. Namni gartee guba aduun beene caayaa qabu hin jabeeffatu. Namni dukkantiin miidhin ifa harkatellee hin jabeeffatu. Singanaa tijaaruma waliin bahuudhaaf gubdan keessatti waraqaa liitooriitu gubatte. Silaa dubbiin dubrummaan qabdu ati yoo habira gee Wanta gartee hiikaan dummaachuuf yookaan bultiin diigamuuf sababatan keessaa tokko rakkina bakka hirriibaati. irra caalatti wanni na bachiise haalli Kabajamtuu daawwattoota keenya akkamitti nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessanii kana like share subscribe godhaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, dhimmoota garaagaraa dhimmoota amantiillee dabalatee dhimma hawaasa keenya ni fayyaddi jennee yaadnu hundarratti yeroo garaagaraatti keessummoota garaagaraa dhiyeessuudhaan sagantaa kana isin dhiyeessinu ture. Har'aas akkasumatti nama tokko nama gartee isin yeroo dhiyeessuudhaaf fuula isaa beektan garuu immoo haala kam keessa akka jiru iyyafattanii beekne isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Namni kun eenyu jettanii gartee gaggaafachuu maltanii nama kana isinuu bira jira harka jirtanii mee eenyummaa isaa, maqaa isaa, bakka itti dhalatee, bakka itti guddatee, ogummaa isaatii fi dandeettii isaa hunda isiniif haa himu. Keessummaa keenya wajjin wal baraadha. Keessummaa keenya baga nagaan gara barkoo miidiyaatti dhuftee mee maatii barkoo miidiyaatti wajjin wal nu bari. baga nagaan eedaniin isiniin ja'a siin hangafee gaa hordoftootaa fi akkasumas dinqisiifattoonni gartee barkoo miidiyaa hundinuu akkasumas uummanni Oromoo afaan tokko dubbannu hundinuu bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa lagaa gaaraas qaxxaamuraa isin haadha qabu isiniin jenna. Har'a fuula barkoo miidiyaatiin walitti dhufuu keenya yeroo duraatiif jechuudha. Akkasitti wal barnootaatiitu waa hunda dura wal baranii tatti aantu dabranii ani Yaayaa Adam Ahmed Yaayaa Adam Ahmed Yusufi dhaloonni kiyya malkaa bal'oodha. Bakkiin dajaaje jechuudha namoonni irra hedduun beekuun ooltan garuu yoo beeku baattanis asuma booda baraan isiniin ja'a ani maqaan kiyya inni dhugaadha. Barkallee yoo agartee miidiyaa irratti gaa ittiin isin na beektanillee ta'e maqaan dhalootaa Yaayaa Adam Ahmed iddoon dhaloota kiyya immoo Baahar Argeeti keessa malkaa bal'oodha. Rabbi malkaa rakkoo isiniin geessiniin ja'a takkanaati. Hedduu galatoomi barkallee keenya miidiyaa irratti maqaa kee namni hedduun akkaataan itti beeku barkallee beeka. Ammoo namoonni gartee ganda keessanii faan kan beekan maqaa dhaloota kanaan si beeku malee namni biraa maqaa dhaloota kanaan si beekanii baga maqaa kanaas nu baafte mee barkallee hojiin inni beekamuun maali? Mee miidiyaa irratti maaliin beekama? Ani Nana durallee hawaasni deebisaa kan nu dhoodhu komeedii yookaan diraamaadha. Ni na beeka uummanni kiyyaasi. Ati wanni nan beekamu guddoon diraamaan hin beekaman. Tabiraa gaayoon as booda idees inshallah. Barkallee mee diraamaa beekamtiin keessaa kan jalqaba hojjettanii adeemta? Ni yaadadde. Mee diraamaan jalqaba hojjette san maal jedhame? Diraamaan jalqaba hojjadhe Liitoorii jaa. Ayyee. Liitooriin kun nama tokkootii fi Liitooriin baatee inni sun obboleessa keenya yookaan hangafa keenya jechuudha. Gaafa Liitooriin isaa baatu
Litoriin naabatee jirti manallee jaartiillee waa hunda ni jijjiirrattanii abdadhaan hunjeeti uffata qabnu hunda eega nu gubsiise booda uffata miskiinummaan haa keessa gubattu jennee gubne keessa waraqaan silaa litoriidhaa sun nu duraa gubatte akkasi kullaa hafne diraamaan yeroo jalqabaatiif hojjedhe isa kana. Hedduu gaariidha. Hedduu bareedaadha. Uffata isin ganaa tajaajilu waliin bahuudhaaf gubdan keessatti waraqaa litoriitu gubatte. Waraqaa litoriitis gubatte eegaa teenya yaafadhaa inni yennaan firraatis ta'e baafadhu yenneen ka bakkuma takkatti nurraa jijjiiramu jennee gisee nuti isarraas baafnu. Achi keessatti litoriin gubattee akkasitti uffanni keenya gubamee qullaafne gaa'ii namni dandamattanillee waan hin jenne isinis. Hedduu gaariidha silaa iyyannaa dhageenyaatiin nuti dirmannaa isiniitu nutti iyyatiniin se'a. Mee diraamaa san akkamirra barreessuu dandeessee iskiriptii akkamirra dareedan diraamaa kana oguu dareedu iskiriptii namni biraa barreessee si kanneeti ati hojjettamoo moo yaadaa sifumaa fiddee iskiriptii sifumateeti qindeeffattee hojjetta? Bareedaadha. Kaniin ifi barreessee ifi hojjedhellee ni jira. Kan namni barreessee gartee taatoo irratti namni kun beektaa obbaaniif waan takka hojjetu. Osoon qaanfanne osoon sodaanne tahee argamuu irratti namni kun dandeettii garagaraa qaba. Tahee argamuu irratti namoonni keenya tokko tokko amma miira isaan keessa jiru takkaa waan gartee mana keessatti rakkina isaanitti dhiphina isaanitti tahee isaan cinqu ol baafatee nama gaafatu takkaa namatti ibsatu sodaateeti. Ukkaamamee ifillee ugguree namallee uggure waan silaa osoo ol baasee garuu barnoota isaafis taate namaafillee taatu sababa gartee maal naan ja'anii namaa baqaaf miira akkasiitiin guutamee namni kun ibsatuu sodaata. Kanarratti immoo ani gartee wanni hojjannuuf akkaataa namni waarraa baratuuf wanni kun kaayyoodha beektaa. Waan ta'eef jecha tahee argamuu tanarratti hedduu dandeettii waan hin qabuuf namoonni hedduulleen iskiriptiileen isaan barreessaniin akka nalillee ni jirti. Garuu diraamaan amma siinjuu kana barreessaan isaa Taajir mucaa tokko gara yuutuubaatiin yoo beektanillee beeku qafiiraatuuf jedhaniini. Yeroo jalqabaatiif dhalataa diradhaatiin inni warra qafiiraati yeroo jalqabaatiif naaf inni wal agarree obboleessa keenya Khadira Ramaayaati wajjin taane diraamaa san waraabne barreessaan iskiriptiin amma sii hime kana Taajirsan garuu irra hedduullee barreessee yoo namni nakkanne anilleen kan inni fi barreessu qaba akkasiin siin jedha. Hedduu gaariidha barkallee. Maqaa feekaan eenyutu beekee siyaamaa mitiiti. Barkallee jedhu siyaamaa. Hedduu gaariidha. Mee hayyee mee viidiyoo biraa tokko hagartee nama hedduu qobalchiise hagartee hojii ati irraa gammadde hamimee ati irraa gammadde hagartee hojjettee atumaa irraa gammaddee beekamtii ta'etti illee idee gartee nama biratti illee dhaga'iitii ta'e guddise hamitti yaadda. Hojii xiyyataniin itti gaddeen qabu alhamdulillahi hanga ammaa kaniin dalagee keessattis hundaa'u gammachuun itti qaba. Maaliif jennaan namoonni tokko tokko gartee waarraa fahamuu dhabuudha waaniin an silaa hojjedhee fi ji'eefillee yoo naa hubachuu baate ani akka kiyyatti ammoo hundaafillee tahuu baattu hunda jalaa sin galtu jee waaniin amanuuf hojii xiyya keessaa taniin itti gadduun qabu. Keessa ammoo wal caalti wannummaan hundinuu beekadhu wal caala. Guyyummaan rabbii kunuu tokko gaddaan tokko gammachuudhaan kuta waan ta'eef jecha diraamonniin ani gara hawaasatti ittiin beekamee uummanillee irra na baree qinxaa ja'a maqaan mata dureen isaati. Halamada ammoo moluudha. Waa'ee moluu horofanaan fuusisinii namni tokko eega guddate waan quxurii isaan tahin takka garteemi waan quxurii isaan tahin takka firra kaahee itti cinqatuu takkaa jira.
silaa jireenya kophaa cinqachuun irra wayyaadhaa namaa wajjiiniin gartee fooyyeeffadhatti waan humna isaatii oliif irra kaayee hedduu daadarkaa'uu nama keenyaati jira. Diraamaan an hedduu ittiin hawaasa keessa beekamu. Osoo hundallee namni na beeku kaniin anis itti gammade akkaan naa fi uummata kiyya walitti gartee nu baase. Ati hagoogama naa fi uummata jiru kaasee walitti achi nu baase. Diraamota akka qinxaa akka matoora fa'aa oqayuu akkasumatti moluudha. Sadeen kana jajjabaan diraamonni nama irraa beeku. Hayyee hedduu gaariidha. Diraamaa kana gaafa hojjettan akka addaatti hojjettanii micoon wanta hojjettan sanii san maqaasii kana beeku baadhus nama addaati. Taatoo gartee sirriitti nama wajjin hojjettanii haqiiqaa san hedduu namni hubannoo waan san gartee qiixaa san namni hubate akkuma gartee waan takkatti hubatus garuu immoo ergaa inni qabu ergaa guddaadha. Guyyaa iraanni qiixaadhaan galtooti. Niin sokkoo'ee guyyaa akkasii sana isuma kiyya biraan dhagaa ni heddummaatti. Akka hiriyaa maaliif na qaabneeti? Akka abaluttiin sirbaan morma nama dabsitii jaanii gaa'ee humnatii yaa olitti wayiin buluu danda'a. Mee diraamaa kana laallee walitti aadee buluu ta'u. Akaafaa fi jaartii kana yoon dhabamsiise malee waan jiraadhu. Abba, mee kootu ilma kiyya siin arga. Waan jirtu mee mana galiiti. Haatee waan isin godhu jirtu irraa laalee abba. Mee deema. Qinxooyne qaama cufaayi. Iltaan. Bibi, abang dia batara mal gote ya. Kinta. Batara mal gote jase. Maal jatti boo haatee maaliin godhetti fatara? Kinta gode. Qinxaa. Arraas moo? Niin badaami arra. Akka yattuun. Hin fedhu nyaadhu jaajiin qoonqumateetu. Niin malee kawee. Abbaan kiyya kana jaajiin. Ma. Baba nak kerja fatara mal go kinta narra di fadu. Akkam jechu maal jechu fedheeti inni eessa jira mee ati arrallee nu wajjin taakin nyaadhu na kanatee qabda seete Saadha Muhammad. anaa na gammachiisne maal dhaga yaasiin gammachiisa. maaliin isaan miti Wai. An biddeena nyaadhee kakadhaami. Atiis waan biraatti ta nyaattu kakattu qabdaa'u. Dhumee bara dhumee kan jiru ngadhaa gartuwa. Dubbata ciqatu fi wallaalte hatti beeku yaa dhufetti inuma ajaa'iba Lubbuu nama guddaati iddoo asiin gammachiisan kanneen. maaliin nyaadhu kakadhaa mana kanaa inga beebee kaa'ii miti Ifiifitti wallaalte ifiifitti maalitti wallaalte? ifiifitti wallaalte dachii lama qotu wallaalte dhiirti dachii sadi qotti maaluma godhata isa kun Sadi gotu yaa faate niin qotaa gantumaan hin dhaqin. niin dhaqaan siin jee ammaan dhaqaa inuma abbaa Joollee ati keessa du'aa akkam naa keessa du'aa tun. Wantoota keenya har'a barkallee wajjin ni turte asii jirra. Barkallee nama gartee diraamaa adda addaa dalaguudhaan beekamtee ajaa'ibaa uummata biratti harkatee nama gartee dandeettiin isaas addaati. Mee diraamaa qiixaa san jettuun hanga tokko raallee ultaa deebinu. Barkallee diraamaa qiixaa kana dhugaa hawaasa keessa jirtu qabatama jiru irratti xiyyeeffatteeti moo mee akkamitti yaadni isaas dhufee dalayte? Yaada kana gaafa jalqabaa mucaa tokko ture ammallee doktora mucaan suni warra dirree dhawaati. Diraamaa dalaguudhaaf akka gartee baanee marii godhutti jirrutti yaada namaa kana beektaa guddinaaf mukni tokko manan jaaruu jedhanii aaqila tokkorra gowwaa lama wayya waan jedhaniif jecha yaadaan fidadhellee hiriyoota kiyya dura qabeetiin ka hiriyoonni kiyyalleen fideessan irraa fuudhee wal bira laalee hamtu fooyyaadha jedhee dalayna. Gaafa kana jalqaba irratti obsaafan jedhanii mucaa sanneeti warra dirree dhawaati saayibba kiyya. Obsaa kajaaniin kanaatiitu baacoolee yookaan gartee wantoota duratti hawaasa keenya keessa ture. Hawaasni keenya bohaartii gaggabaaboo caayatti akka afoolatti gartee itti waliin boharsu waliin kofalchiisu keessa isiin qinxaatun isii takkaa jeenaaf kaase gaafa kana laallee yaada isaa gizeeniif irratti haasofne laallu anis nan mul'ate wanneen isaa gartee akki inni hawaasa kana keessatti hawaasni keenya keessa arra keessattuu arra keessa arraan tana keessatti hawaasni keenya hedduu waan akkasiisaniin godda'amaa gaaga'amaa jiraachuun isaa nan mul'ate naaf dhufee yeroo sanirra waan kanarratti hojjechuu qabnaa jennee
waltaanee mariidhaan eegalle akka nama gaabarreessaa tokkotti abbaan iskiriiptiidha obsa Muhammadii yookaan obsaa fan kajaaniin sani aanallee miti. Gaafa inni kaasu taatoon diraamaa kana taanee eegalle anaa fi naanaati Ahmad Abdusalaam isii miciyoo funtaneetti san. Amma eega carraan nama deddeebisu kun dhufe isilleen kara biyya Arabaa kana na dhiiftee imaluun dhabdu. Akkasitti eegalle gaa yeroon siin jedhu namni kun beekadhu bishaan yaa'u bishaan taa'u kaasaa jedhan yaanni namaa kun hogguu dhufe keessattuu rakkoo uummata keenyarra jirtu tanaa wajjin gizee wal sime waan kana qofalchiisa namaa qofarratti xiyyeeffanneeti miti jechuun namni kun haasa'inni yoo guddate ulee fi dubbiin gabaabduu bareeda jedhanii namni kun si hifata. Hadiisuma quraanallee yoo khutbaa gootu beeki ummata keenya rabbi sodaadha azaaba seentanii qofa yoo jette namni sin dhageeffatu deebi'ee jannatallee itti himaati azaabnillee jiraachuutti himta. Hanga harkanni jiru kasaaraallee jirtii beeksisaa deemta malee nama kan waan takka qofaan dookaan gootu. Garuu nuti wanni diraamaa kana na filachiisu hawaasa biraan gartee sagalee tiyyata nagayuudhaaf akkasuma maasis dandeettiin qabuu fi eega rabbiitii hubannoo waan rabbi naa kenne ummata kanallee dammeessee hubachiisuudhaaf karaan naa dhihaate karaa diraamaa kana je'eeti malee fokusni keenya na gartee akka uummanni silaa hubate san nama kofalchiisuu qofaatii miti. Maaliif garuu namni gammachuu fedhalleen ichi keessa gammadaa akka garteemi hin dabbarre wanni kun isaanirran kunne akka isaan hin ifanne hin dadhabne godhuudhaafi waa'ee karannaatiin qabanne malee silaa isiin waan gartee siireesii takkaa'u akka tiyaataraa akka filmii takkatti ija booyaatiin dalagantu tahamee jechuudha. Maaliif jennaan sababa gartee wallaala hawaasa keenya keessa jiru. Namni tokko yoonii fi makiinaa takkaan karaa imalu jiraate makiinaan sun ammoo sababa karaan badaa ta'e yoo si lullule shifeeratti aaruu tasaafaarii si moggaa taa'u gartee dhiibuun jibbuun loluuniin waan si fayyadu ni qaba hin qabu. Jireenya keessatti shifeerri amrii ilma namaa gara gaggalchuu rabbalizaadha waan ta'eef jecha ani na dhiphattee si ballachuudhaaf wanni na hinaafsisu yookaan wanni gartee siif quudhaan na dadhabsiisu kufina siif na hawwisiisu hin jiruu jechuudha. Lammata irratti ammoo waan silaa rakkina na jiru san takkaa'uu gartee na dhufe san wanni hullaata na qofa moo nama biraa hunda bira jira. Yeroo takka sammuun ta'e akka waan si malee addunyaa tanarratti dhalli namaa hin rakkanne wannummaan uumame kunuu hin rakkatini fi wanni akkasii mudateetu ganaallee nama mudanne as durallee nama mudatee hin dabriniitti yaadaa jechuudha. Yoo ammoo akkasni tahe naa fi atii warraan tana eeysaa haasawa kana fuuna eeysaa baacoo tana janna eeysaa waan kanaa wal booharsina. Kanurra rakkatee dabree hedduudha. Kaarrallee nurra rakkoo keessa jiruutu hedduudha. Waan si dhufe takka mataa kee keessa deebiftee ifiin jeeqoo osoo hin taane ichi baaftee ibsitee hawaasni hiikasii itti haakannu. Yoo ati dadhabdellee namni hiikatti si haakannu waan je'uufi nutilleen diraamaa qinxaasan filannee achirratti hojjannee hawaasa keenyaan agartee dhukkubni qaama saalaa nama qabe qaanii fixatee hin qaanfatinaadhaa yoo isin jabaate gabbahaa iyyadhaadhaa jenne jechuudha. Yoo yaanni guyyuu qixxaate karaa warra isuma keessanii duraa deemaa jettaniin. Duraa deemaadhaa sokkaa iyyata galfadhaa maaltu tanaan dhufe je'ee hayyuun namaa qaroon namaa yoo laale hubatuu ni danda'a rakkina keessan. Wanni diraamaa san keessatti isin hojjettu amma hiikaan akkuma addunyaatti hiikaan babal'achaa jirti hedduu keessaa hawaasa keenya keessaas hiikaan hedduu jirti bultiin diigamuun. Wantoota gartee hiikaan heddummachuuf yookaan bultiin diigamuuf sababa ta'an keessaa tokko rakkina bakka hirriibaati akka gartee qorannoo adda agarsiisutti. Waan kana ammoo uummanni keenya akka uummataatti hin dubbatu yoo ifata aadaa fi safuudhaan hanga fedhoo ifata. Isin waan kana ammoo diraamaa keessatti akka gartee dhukkubni akka malee nama qabe qaanii fixateettaniiti ibsan jechuudha. Ibsinee ibsadhaa rakkina keessan dhooyfattanii hin miidhaminaa yoo dhukkubni dhokatee dawaanis dhokatee. Waliin haasawaatiif fudhadhaadhaa rakkoo teessanii yoo rakkoon akkasiisu mudattee jettanii jechuudha. Eewwa. Hedduu gaariidha. Mee barkallee
hojiilee hangammaa hojjettan keessaa diraamaa lakkoofsaan ni beektaa akka hojjettan. Baruu beekuun danda'u. Ayyee mee hojiilee hangammaa hojjettan keessatti namni gaa oguu hojjetu akkuma agartee sanyii kun facaaftee oomisha irraa eeggatta. Mee hojiilee hojjettee fi gama galiitiin fi gama beekumtiitiin wanni itti argatte hangam mee? Faayidaan yookaan bu'aan hangartee hojiilee diraamaa afaan Oromoo hojjedhee irraa argadhe keessaa takka taniin himadhu. Taniin rabbii kiyyallee irra galateeffadhu. Eega rabbii tokkicha naati ammoo hawaasa kiyya bal'aanleedhaan irratti galatoomaa isaaniin jedhu beekamtii tiyya argadhe. Waan beekamtii alaa ammoo ni eegganna ganaadha. Kashni ture xuyixu fayyaanii beektaa warri keenya. Sirriidha. Mee hoggaa hojjettan namoota hojiilee hojjettan kana YouTube irra baaftan na fakkaata diraamaa hojjettan kana. Namoota waliin hojjettan kanaan garee taataniitti hojjettan moo nama dhuunfaati moo YouTube kana akkamitti waliigaltee gootaniiti namoota ta'uu fi iskiriptii barreessuu fi waraabuuf hundaa wajjin akkamitti hojjechaa turtan? Akkaataan isaa ani akka kiyyatti osoo gartee gamtoomaa fi akkasuma waliigaltee agriimentiin takkallee nu iddoo jiraatu hin tahin fedha keessa kiyya jiruun na dirqisiise yeroo hedduu fedhaan gartee waan kana beektaa waan qabaniini gabayaa dhaqanii ja'anii ani wanni nan qabu kun hawaasa kiyya biratti dhiiru akkam ja'a yaanni an silaa gartee keessa kiyya na qirqixu kun maal baha je'ee waan hedduu feeni keessa kiyyaa na dirqeef jecha agriimentiin leen osoo hin taane kadhadhee faan na hirmaachisaa jechuun ture jechuun beektaa hanga maali yoo siitan abbaa keessa siifataa santu jiraame waa xiqqishumallee taatu fiidiyoo tana nanaqaa gama taatootiinis taatu jee ani gaafa hedduu bahii tiyyafaa baasee gaafaan isaaniif fiidiyoo dalagee galufaa qabaa jechuu maaliif fedha keessa kiyya jiruutiitu san hundaa'uun na godha. Eegammoo gaa mul'annee gartee hawaasni kunis nu beekee booda silaa'ee yeroon takka namallee yoo jaa yeroo takka anaas jechuu waan jiraate. Tahullee garuu jireenyi lafa duniyaadha akka ati karoorfattee fi yookaan tilmaamatte siif hin ta'u waan ta'eef jecha guddaan dur wanniin allaffa'uu tureef osoo namni na yaammateen tahin osoo namni na yaammatiin yaamina malee owwaadhee wanniin bakka saniin mul'adheef fedhana keessa jiru kana hawaasa kiyya duratti baasee agarsiisuudha. Wanni kun akkami je'ee hiikatti naa kannaa waan inni bahu. Inni taati itti fufii taatu wadafiitii waan fiti itti fufuu hin taatu irraa dhaabbadhuu taatu immoo waan gartee hawaasni kiyyanarraa gammaduu fi jaalatuun hojjedha je'ee ta'e yeroo duraa kaniifiin isa kanarratti waan kana gartee qopheeffadhee akka kiyyatti iskiriiptis guutuu barreeffadhee osoo hin tanamaa abdii fi jaalaluma gartee kaameraan na mul'isuutii fi beekamtii osoo hin tahin waan kana hawaasa kiyya biratti laalchisuudhaaf agriimentiidhaa fi kana hin eeggannee jechuudha. Yoo sababa biraa barbaadde beekadhu haqaan guddatte wahii idaati jedhanii yoo sababa biraa as keessa kaniin kajeelu ta'e har'aan tana mul'adhee naa fi atuu waliin arkuu dadhabuu fa'aa mala beektaa. Obbolummaan yookaan wanni faayidaaf qofa hojjetu takka yoo faayidaan sun hafte qalbii caphaa dhufa waan ta'eef jecha ani faayidaan tiyya afaan kiyya faayidaan tiyya uummata kiyya faayidaan tiyya beekamtii tiyya hanga irratti wanni inni nan irraa himadhu jechuu diraamarra. Hayyee hedduu gaariidha. Hedduu gaarii ilaalchi gartee ati qabdulleen akka ijoollee keenyaatti abaluutu na waraabee maal na horkatee maal hin qabdu nama akkanaa kana gartee aartii keessattii fi waan akkanaa keessatti arguun hedduun tolaan akka dhuunfaatti. Mee yeroo ammaa maal keessa jirta? Fakkeenyaaf eega akkasii beekamtee booda amma barbaada torbaan tokko oliitiin barbaadee si harkadde sanuu namaanii si harkadde dilana miidiyaa hawaasaa irraa waliin si fageesse nama gartee hangas takka beekamtee ija uummataa keessatti eega seentee gurra uummataa keessa jiraatte maaltu si mudatee hanganatti miidiyaa irraa si dhabamsiisee iyyaafannoo jabduudhaan akkasii harkannoo kana si godhe.
nin dubbadhaafis lubbuu nin dhungadhaafis hodduudhaa jee rifeensi garii hambaa wajjii garii kophatti jedhanii silaa waa garii ol baasanii ija hawaasaa duratti dubbachuulleen gaarii miti. Nattilleen tolu hawaasa keenyarraa takkaa'u namni keenya wanni inni nurraa eegu hawaasni keenya wanni nurraa eegu akka shaamaattii fi gubannee isaanii ibsuudha qabna. Tahullee garuu immoo rakkinni tokko tokko ni jira. Aniin kun maatiin irraa dhaladheen qaba. Akkasuma gaa namni kun beektaa yeroon takkaahuu yoo dheeratte aniin kun maaliifiin uumamee maaliifiin jiraadhaa maaliin abdadha maaliin eeggadha waan jiru takkaa jira. Garuu maatiin keetiis yoo bu'aa takalee carraaqee san hin agarre wanni kun faayidaa siin qabu dhiisi. Tana godhii je'eetiitis dirqa waan ta'eef jecha jidduun arrallee akkuma durattiitti godhumattiin jira viidiyoolee takkallee hojjetumattiin jira. Garuu irra caalatti wanni na bachiise haalli jiruudha. Walqixxaatuu dhabuunis tokko nama jira. Ati walumaa galattu akkaan silaa fedhee gartee ani hojjedhee ummata kana biraan gahuu fedhu sanitti wanni harka namaa jiraatun waan aara nan baafneef caalumatti ati. Mee obbaa jettu waan kana ifa godhi maaliif ni beektaa ummata keenyaatti ummaan tana ummanni akka dursan hin jiru aannan adiidha inni otti himna malee aannan kanaa'u namni gariin akka biraatti hubachuu jira. Waan hin jeef miidiyaa hawaasaa kanarraa dhabamuun waan takka taate fakkeenyaaf viidiyoolee bareedduu hojiilee gartee komedii bareedduu irraa bu'aa argachuu dhabuu waan tokko taate ammoo dhabamtee miidiyaa hawaasaa irraa yeroo gartee namni tiiktookiin yuutuubaan bilbila harkaatiin waa hunda hojjetutti yeroo gartee akka duritti kaameeraa qofatti naa jemne sanitti dhabamuun teetun sababni isaa maali waliin jees gaafadheef hin qaba. Yeroon gartee yeroo akka duritti kaameeraa gurguddaa fi ifaa fi waan adda addaa barbaadee kun ta'in yeroo gartee namni bilbila harkaatiin namoonni sin geenyeehu beekamtii guddaa harkatee yuutuubarattis miidiyaa hawaasaa irratti tiiktookii bakka hundaan beekamtii argate kanatti ati maaltu uummata keessa si mudatee tanaan barbaade baruu barbaade. Sirriidha. Wanni na mudate wanni biraallee hin jirtu. Ati jidduunis xiqqishoo na dhukkubee ture ani kun fayyadama tokkoon na qabe na dhukkube. Sababa kanaan wal qabatee immoo dhibdee tiyya qofa osoo niif hin taane haqabuu qabatee fincaana jedhanii bilbilummaan harkaasu yoo jiraate dhugaadha. Ani viidiyooleen hangarraa dalage tana keessaa kaameeraan waraabamte muraasa viidiyoo irra hedduu bilbilaanii waraaba. Takka kaameeraadhaan malee aayifoonii malee waan akkanaa hin fille an takka hojii qofa haa taatu wanni irraa barbaadu. Hujummaan hojii haa taatu hojjetamtee hawaasa bira haa geessu malee anin takkaasan illee barbaanne irra guddaa wanni nan hojjedheen illee bilbila. Ijoollonni amma gaafa isa wajji hojjetaa turre illee ni beekan. Huzeefaa illee akkasuma naanaati illee ilaa amma Nuuraa Abdallaati illee ni beekan. Gadallee ka waraabamnu bilbiluma jechuudha. Sanumaa ammoo abbaa qabuu qabee fincaanaan ijaanii ati sunummaan harka jiraachuu dhabuurra is kaka'e sababa miidiyaarraa fagaachuun natti. Bilbiluma harkaa ismaartifoon kan namni gartee ijoolleen hunduun ta'ettuun kanaa hin qabdu jechuudha. Tokkoon ulfaata tokko gartee namatti ulfaachuu mala khayrumaa fi hundinuutu sababa sanitti ammaan tana sababa obboleessa keenya kanatti iyyaafannoo jabduudhaan nama hedduuttiin bilbila kee ergee nama hedduun bilbilaaf jeeni anis namni na gaafatee na iyyaafatee mucaan kun nama jabaadhaa dandeettii qabu mul'achuu qaba jeniiti si iyyaafannee dhuftee wanni guddaan akka atuu jalqaba reefu kaaftee rakkoon ilma namaa hunda gaafa gartee dhalattee rakkoon hundi si mudatte rakkoon hunda keessi dabraatuma rakkoon dhuftu malee balloon dhuftu keessi dabranii gama gartee aartii teenya guddisuudhaa gama komeediitiinis gama gartee ergaalee uummataa dabarsuutti
gumaacha guddaa godhuu dandeessa. Garuu immoo harkaas hin gahini, harkaas gabaabbatee san nu qabte. Mee uummata viidiyoo kana daawwatuu fi namoota gartee si iyyaafatan sanii fi maatii Barkoo Miidiyaatii fi namoota magartee miidiyaa hawaasaa kanarra si beekan hundaanuu mee ammaan tana ijatee san dura dhabame akkanumatti hin dhabamee hafe itti ammoo moo ni deebitu. Ni jabaate sila dhabamee haa hafu moo deebi'ee haa dhufu sila isaan gaafatanii isaan deebii kannanillee bareedaadha. Ani garuu hawwiini nan qabuun si himamma caalatti. Feenini nan qabu dhugaadha abbaan namni tokko muree ifin koobuu jaambeeta. Hedduu waan dhiibbaan irratti tokko jira. Nama beekamuu kiyyatti bakkaan gadduutiin illee nagahee jira. Maaliif jennaan hojii biraa takka seenee takkaa'uu gartee waanuma biraa takkaa'uu eegalee hojjechuu hangaan fiqqaanfadhu takkatti. Namni kun namni tiifitti ilaalan yookaan gartee miidiyaa kanarra baran bu'ee lafa deemaa hunsean keessattuu baadiyyaafatti akkasuma naannoo garagaratti jechuudha. Sababa waan dur na beekan saniin akkuma sila amma gartee warri miidiyaadhaa qabee intarfiina godhuu barbaadu kanatti ati akkas jeesanii miti ati akkasiisanii miti maaliif akkas wallahi gaafii ummataa duraa silaaniif jiraate gonnin namni itti nan agarre yookaan nan beeyne osoo jiraate hangaan dheessee jiraadhu takka mudadde jechuudha. Hujuma dhuunfaatu seenee hojjechuu ifittiin qaanfadha. Maaliif jechuun akka nama gartee yeroo takka wallahi Adam waan silaani malayattee namni yaannillee dhaatiitu ja'amaa beekta. Gaafaan ani maatii kiyya bira deebi'ee maatii bira dhufeen amma maatii kiyya biratti illee deebi'ee hawaasni naannoon egaa baadiyyaadha. Akkumaan siin jee namni namatiif itti ilaalu nama takka onlaayina kanarra beeku bu'ee lafa deeman seehanii dhiiroo mucaan kun nama jeeseetti hojii sanirraa ari'anii maaliif osoo namni waliin ilaalu bakka silaa anattuu fakkeessan bakka silaa nan fakkaanne yookaan naan hin mallee takka kaan waan hin jiruu gartee miti nattuu fakkeessan jechuu barbaadeeti. Nama jeeseeti waan sanirraa ari'anii hojii sanirraa dhorkanii ugguranii faa hanga ja'amu takka illee ni beektaa. Akkaataan namni keenyatti hubbatuu fi akkaataan nuti itti jiraannu yookaan waan san hojjennee isaan biraan geenyu hedduu walii faallaadha. Sanirraa fittiin qaanfadha hujuma dhuunfaatillee seenee silaa jiruu tiyya fooyyessuudhaaf namni tokko eega dhalate duratti kophaan daladhaanii lakkuullee miti. Waan rabbi naa qooden dhabu tattaafadhee akka nama tokkotti jireenya kiyyanumaan injifadha. Garuu wanni kun hedduu sababa fedhana keessa jiru achi beekadhu hasidirku fedha keessa keetiitti sidirka malee gubbaan afaaniin dubbattu maraa sittiin kannitu hojiin ati hamilee ittiin qabne hojjettullee bu'aa siin argattu. Sirraa illeen deemtu ammaasi ani feene kiyya guddaa waan kana ta'eef jecha deebi'ee waan biraallee hojjechuu xiqqisho dhiibbaan irra godhee jira. Garuu hawaasa kiyyaan akkuma walii galattu osoo na deebisanii niin fedha karaa miidiyaadha. As dura tattaafadheetiis ta'u akkuma fedhattu qunca'ees luqqa'ees rakkadhees beelees agarsiise waan kana agartee wanni kun na bira ni jiraa jedhee mul'ise asii ol garuu abbaan muree fi hin koobu waan hin godhuu danda'u hin qabu yoo akka nama tokkoo gaa na utubuullee qajeelaanumaan qaba. Haasas jechuun raasa jechuun wayya jennaanumaan addeesse ammayee. Sunillee numa jirti. Sirri goote abbaan muree fi hin koobu inni yeroo kanatti bilbila harkaa agartee irraa olii qabaattee waan hundi si guutamee gartee hojii san hojii uummanni jaalatu hojii gartee akkaan bareedduuti hojii sanitti akka deebitu qabdu ittiin amana. Daawwattoonni keenya kan dhageeffatuu fi namoonni ammaan dura si iyyaafatan sanis waan kana akka guutan abdiin qaba akkas jabeessanii san qofaa miti hojiilee aartii fiilmii adda addaa waan adda addaa hojjetan keessatti akkas hirmaachisanii bakka guddootti ati hirmaatullee akka godhan abdii qabna namni gartee sagalee tana dhaga'u
waan kana nama tokko gartee yoo walitti dhufee namni waa takka godhee nama tokko utubuun waan laaftuudha. Tun gartee waan namni tokko bilbila lamaan deemnu sadiin deemnu nama tokko godhuun waan laaftuudha. Waan dirqama keenya sanni baanaan jaa. Mee gama fuulduraatti yoo gartee wantoonni amma jenne kun meeshaaleen tun sii guutamte hojiilee akkam sirraa hiname? Bareedaadha. Afaaniin mana sibiilaa ijaaruullee nu godhuun ooltu. Garuu ati yoo rabbittiin nu gahe inshaallah. Ani akka fedha xiyyaa yookaan gartee kaansilaa hawwuu fi yookaan dandahuttis amma dura qaamaa qalbii guutuu miira guutuudha. Wanni niin ani gartee dhalana boodaatiif illee seenaa ni taati. Ji'ee abdadhu yookaan lafallee haadhee jiru amma dura akka waan asin bahinitti namuunaa jedhanii ni beekta waan takka gizeenii fi irraa magaalaa beeksisuu deeman namuunaa jedhanii waan dhiyeessantu jira gabayaadhaaf dura gurgurallee yoo ta'u baattee ta'isii duuba hafte akka gartee hojiirra si ooltuuf dura waan dhiyeessantu jira. Ani diraamaalleen hangammaa hojjedhe kun ciccitee wanni gartee miidiyaa tokko mataa xiyyaa horadheetiis akkasuma gartee namaa wajjillee waliigaleetiis wanni hin hojjetiniif illee yoo jiraate ati gartee dadhabbina xiyyaa takkaa'u akka antaan keessa jirurrallee kaka'e sababni guddaa yoo ta'e irra caalatti garuu gara fuulduraatti inshaallah yoo rabbii xiyya biraan taate waan namni irraa baratu fi akkasuma gartee gaadhalli nu boodaalleen seenaadhaaf dubbatu gara fuulduratti abdiidhaa je'eetumaan taa'u jira. Inshaallah hedduu bareedaadha barkallee hamilee ati qabduu fi kaka'umsa ati qabduu hojiilee ati gartee qopheeffattee qabduu fi fuuldura hojjettuuf gartee hedduu waan utubaa sii ta'e waan si dhiibu waan gartee humna sii ta'u hedduu murannoo qabda. Namoonni keenya hedduu namoonni aartii keessatti guutuu qoldeeman booda ni kufanii harkaadhuma yaada gabaabaa tokkoon guukaayanii iskiriptii lamas qabatanii guukaan booda harkaadhuma. Ati immoo akkasii qopheeffattee qabaachuun ta'e uummatni keenya uummata gartee afoolaa fi waa hundaatiin uummata akka malee gartee qanani'ee uummata kana gartee waan isaan qaban san addunyatti beeksisuun ammoo dirqama keenya waanuma gartee hojjetamuu qabu. An akka nama dhuunfaattis taatee namoota gartee hojjiru wajjinis taate waan hundaanuu si biraan jira. Waan akkana irratti si wajjin dhaabbachuuf dirqama kiyyaa si waan gartee jaaladeen godha sun ta'in dirqama kiyyaa si wajjin jira. Mee amma diraamaa afaanii koomedii waan qoosaa waan takka waan nuyi himtu ni qabda. Amma fuula walitti guuramee gartee akka addan deemne fuula ifaan akka adda deemnu ija bana. Ni jirti wanni jiraati. Beeyta beelanaa isinitti hin dhiifne quufa isintu walitti hin dhiifne itti jaanne qaalittiin silaa dubbiin dubrummaan qabdu ati yoo habira narra beekullee yoo jiraate ani sangaan beekuun irraa xiqqishoo isin boorsa dhuga fuula sun tursanii kanatti dibuu rabbiillee namnilleen hin jaalatu. Jara lamaan tokkootiitu turee jaan. Wanni kun hawaasa keenya keessatti hedduu beekamtuudha. Jarri lamaan ture kun akkami jennaan harsamuu fi darsamu walirra hin jirree lama jechuudha. Amma walumaa galattu walirra hin jirree lamaa wal fuudhee haadha manaatii fi abbaa manaati. Namaatiitu isaan kanaaf oonfite. Diyyaa arafaadha. Fidee fi gaafa kannaniif foon kana mana kaa'ataniiti waan bilcheeffannuun barbaannaa jedhanii qoraan guuratuudhaaf gaara kutan. Gaafa isaan gaara dhaqanii fottoo isanii inninis gurmurratti haati dhiiraatis ofitti hoggaa fidanii dhufan. Ka isaan hin geenye namni qalbiin darree areera nama fayyaa hin qabne kajeelaa jedhanii mitire. Ka isaan hin geenye tokko dhufee isaanuma sanuu hate foon waan ta'e bakkatti irraa solloifatee lafee adii dhiisee fi kutee gandi gizee dhufee laalu foon isaanii irra jiran diddiimtuun lafee tafti bareedduun dhiisan hundinuu waan akka irra jirani
yaa harsamu jaarsasii baantee maaltu kana godhee jennaan sadarsamu atiitun gowwaadhaa jeen dilli yaa'u kun maal quufeeti kana babbarara seetee jeen foon keenya garaa guuttate tiiticha baaneeti. Sambooda eega kana taate duuba inni foon nuti gartee la jirtutti hin beeknu nuti bilcheeffannu malee isaa warri rabbi jirtu godhe waan nuti silaa bilcheeffannee ganaa beelatti ba'uu deemtu nu jalaa fixee fottoqqee finne tanaan maal fooniin bilcheessinaa miisaanuma kanaan tumnee saatteessu qabnaa jaaniititti fottoqqeen gidaara irratti itichatumuu eegalan jirri lachuutu. Osoo tumaniiti achi as fiigee jaartii addarra qubate tiitichi. Akkasitti gaa dura qabdeeti ilaala honoo tinarra jira hootu jetteen gaasuuta tillee shokomsiteen bararsiisin. Qubta akka irratti ijjataa dhufeetiiti fottoqqeetti gallakkise darsamu jaartiisi isaa san lafa buuse. Sambooda irrantal diina dura na dhiiftee ciiftaa miti ha'i lafaa kaayii jeenqoo lola tafaaninee galanii qoosaan akka daandala'itu. Haatimaan harsamuutii fi darsamu akkasin raawwattee ja'ani. Takkanaatiin siin ja'a. Hedduu gaariidha. Hedduu galatamee hedduu qobalchifte. Har'aaf gartee har'aaf sagantummaan teenyituun har'aaf iju banaa aanu taatu walbarnootumaaf gartee akkuma gartee ati hin dhabamne si baasuudhaaf malee ganaadha gartee qanqalloo deemtuun gartee irraa hiinee hamba wadaaja gartee duratti raabsiisii xiqqoo xiqqoo hin taatu raabsina yoo rabbiin taate har'aaf hedduusti hin dheeressu namoonni sagantaa tana hordofan hundinuu nama akkanaa dandeettii akkanaa qabu handuguma rabbiitti dandeettii micoosanii fi siif hedduun isin quudde aartiin tun gartee akka tireef baantu keessaa dhuufeeti gartee amma fakkeenyaaf diraamaan dalagajee yoo seene arrumaan tanatti seenee gartee akkanumatti dhibbira dabarsuu yoo taate malee yoo gartee keessaa hamilee fedhii qabaatte malee waan takka hojiidha waan jaamite jecha hojjechuu dandeessu. Nama gartee ati akkasitti dhaabbilee gurguddaa fiilmiitii wajjinis taatu gama dhuunfaatis taatu ol baatee hojjettee hojii teessan mul'achuu qabdu galiillee itti argachuu qabdu jireenya bareedaatti jiraachuu qabdu. Yeroo ammaa tanaatu yeroo gartee itti namni lafarra gartee facaafatee firii qofa muratu miti. Miidiyaa hawaasaatti gartee facaasanii namaanii biqiltee ammaan tana firiini saniif turtii har'a hojii taasifneef hedduu galatoomii obboleessa kiyyaa ammatillee hedduu galatoomii jaanii wallahi galatan galan qabne jaamne biraa qaba. Atillee hedduu galatoomii dhumarratti sagantaa kana turtii taasifna kana gartee maatii barkoo miidiyaatii fi namoota si daawwatu hundaafuu dhaamsa qabdu akka waliigalaatti dhaammaduu siin jaa harkallee kiyya. Galatoomii carraa kana naafannoo keetiif wanni anillee barbaadu dhaamsuma sanii. Ummanni keenya alhamdulillah jenna beeta takka ja'aniiti lama ja'ani yoo tusaawan malee hin hurrumaawanii ja'a warri keenya abdii murinii sissiqaatuma goobanaahi ja'a ammas haleen arran taatu haleen waan isiitiin dabartee jirti arrillee waan isaatiin dhufee jira waan kalee dabre arra keessa barbaadu osoo hin taane ammoo gartee isiin ar'aatun boruuf na ceesiftiidhaaf osoo irratti if dagatuun taane warri biyya namaatti keessa jirus warri biyya keessa jirus warri biyya namaa jirus zamana ammaa kana boofni abbaatiitu if maraa jeejaan sirraan sii yaadu nafsee teetirra kasii yaadu yoo jiraate rabbii si uume qofa waan ta'eef jecha akkuma waliigalaatti huba akkuma beekamuttu rakkina gizeetiif jettanii akka gartee abdii murre raachaa gaaf tokko hajji ka'ee jaan hajjitti deemu osoo deemuuti gurbaa tokko wal arkanii yaa raachana eessa deemtaa jee gaafate jaan hajjitti deemuu deemaa jeeni jaarraachinis tayaa raachana duuba humnuma tana ammoo jennaan
aboo bar dubbiin yaadhaa hiijee raachiniisi gurbaan kun tunis ajaa'iba ji'eetuma qanqalloo yookaan gartee waa weelkaa galaa isaa karaa duratti miilaan deemanii galaa isaatti guduunfatee deemu san lafa kaayatee biraa gammaqe. Raachi ammoo deemaa dhufeeti weelkaa isaa sallixe. Gaafa kana gurbaan fuudhee baadhatee isa geesse. Hajjii geesse. Yerooniif inni silaa waan saniin irraa nyaadha ji'ee takkaahuu irraa hiikkatuudhaaf gattaa uraachillee meeshaa isaa keessaa utaalee as bahe. Hai. Raacha naas geessee jennaani aboon hogguu sanuu dubbiin ni yaadha siiniin jennee hiijee. Waan ati faayida qabdi jetteen eenyeetiitu faayidaa hamma nan ja'amne qaba. Akka garteen barumsarra hajiruus hojiirra hajiruus rakkinni yoo ida'ame malee as booda furmaanni teessumaan dhufu hin jiru. Bakka ta'anitti deegaa fi du'a qofa jaawwanni nama dhufu wanni nama mudatu. Akkuma reefu yeroo jalqabaa sinjee asoo hiyyee galarra sinjee sanyiin mukaa bakkuma buutee biqiltii mee ilaali bakkam filattu bakkam barbaaddattu filmaata ati laallattee wanni hunnaaf tanaaf mala jettee filatturra tarabbiin keessii filuuturra gaarii waan ta'eef jecha abbaan if hin jibbuu jaan if jibbaata malee if ijibbaatuu qabna malee if jibbuun qabna hiree teenya tuffachuun qabna teenyee haqabuu fi hagartee jiruun dabarteef qofa lakkooyinee osoon akka abaluu ta'e jennee yaada qofaan abjootuun qabu. Hojjeteeti namuu qittaa'ee dhukkaa'eeti mee seenaa namoota jajjaboo har'aan tan addunyaarra sadarkaan isaanii himamtuu hunda qoradhaa ja'i. Namni hin rakkatin namni gartee guba aduun beeyne caayaa qabu hin jabeeffatu. Namni dukkantiin miidhin ifa harkatellee hin jabeeffatu. Saniif jecha rakkoon qormaata qoraasumaa. Addunyaan qormaata obsaatu furmaata akkuma jedhanitti uummata keenya hundaanuu bakkuma jirtanitti waan irra jirtanitti sanuma nasiibni keessan sanuma xurreen milkaa'ina keessanii sanuma masmarri milkii teessanii rabbi irra beektaniin filattan waan ta'eef jecha bakkumaan si kaa'ee taa'ee sossooteen har'an kaa'ee yaa'ee jee bakkuma rabbi isin kaa'ee san taa'aa tattaafadhaadha bakka filatuu hujii tuffatuu qaanfatuu. Akkasuma tunnaan hin malleettee gartee balfitee bira kutuu aboo yoo ta'eetiifillee hojiin qabaan yoo ta'eetiifillee bu'aa ala jiraatte obboleessaaf gargaarii bira dhaabbadhu ta'eetis ichuma keessa si dhumti hin jechuun ni barbaada uummata kiyyoon jaalladha. Hedduu galatoomii barkallee kiyya ergaan ta'e dhaamsa uummata keenya bira akka ga'u abdannaa obboleeyyan keenya namoonni gartee sagantaa kana daawwattan obboleessa keenya kanaaf waan isa barbaachisu hunda guuttanii obboleessa keenya kun gama gartee artii teenya guddisuutiin gumaacha danda'u hanga gartee dandeettiin saayyamtuuf takka ol akka deemu akka gootan abdiin qaba namu hirmaadhaa isin jenna gama dandeessanii namu utubaadhaa jabeessaadhaa nama keenya kana namni fi gartee wal jabeessu malee namni biraa dhufee nama jabeessu haa wal jabeessinu isin jenna turtii hojjetaa isin barkallee hedduu galatoomii sagantaa har'aan tanaa asuma goolamna daawwattoota keenya kabajamoo turtiin hojjetaa isittanii hedduu galatoomaadha sagantaan teenya irraa asitti daawwatti viidiyoo keenya kana share godhaadha barkoo miidiyaa subscribe godhaadha like godhaa commentis nu kannaa gama gartee facebook keenyaatis YouTube channel keenyaatis TikTok waan hundaanuu nu qonnamas hin jenna namoonni akka barkallee agartee dandeettii osoo qabdanii wani takka takka isin dhoosuu dandeen dhukkee fira dhadhaa'aa haaba wanti xiqqoon lubbuu xiqqishoo qabdu wani ka baakteeriyaatu hogguu bonaa dhokattee teesseeti hogguu gannaa haati lubbuu fi amtachuudhaa fi dhukkeen sirra deebitee jechuun ati gartee achi dhokattee haftaa miti fira dhadhaa'anii lafaa ka'uun aadaa ilma namaati namni gartee olii fi gatiin tun aaduma addunyaati akka feenatti gartee jiru addunyaa tana tolfannee uumne rabbii tokko fedhetti uume nuti immoo akka wanti keessii raachuu qabna dhaamsa isaas qeebaltanii akka waliin deemuun jaa barkallee kiyya hatuma walitti fakkaanne yoo dubbiin si haftee itti guutadhu. Taraa takka waan naafee jira. Dhaamsuma kiyya irratti jechuu kiyya silaa guddisaniif dubbiin harratti hin fe'amtuu raasaa oolanis diroon bishaanii waa dhadhaan baatullee jaanii. Ati garuu yoo itti deddeebii keessa namaa galee ji'eetuma namni keenya kuni haja baatee faarsuu beeka. Haqa baatee dhihaatuu beeka. Malee
laafaa fi silaa tirfataniiti wallaalaa ifillee gorfatanii namni waliin nama taha. Jaarsa tokkootiitu geeraree jee akkam jennaan way amma hoggaa dhaabbataa hunu arbaa fi gaalaa wal qixa ilkeessaati kuma bitaaboo arbumaatu nurra jiraa jennaani ti ammaleen godaananii elmanii ciicoo guutanii sagaalaa waa lafa jiraahi jeeni je. Way amma hoggaa dhaabbataa hunu luynaa fi gootaa wal qixaa jennaani roorroo galte deebisaa boo gootumaatu nurra jiraa jeen. Harree baddellee nuuf barbaada ijoollee irraa dabbasaa nuuf haada gaafa goonni duula kute gartee luynaatiitu gandatti hafee eega bakka nama dhaban maal dhaaban jaa muka dhaabanii jaani harree baddellee ni barbaada ijoollee irree dabbasaa nuuf haada san luyna santu waa lafa jiraayee jee namuu bakka qabaa guyya qaba deebiseeti way amma hoggaa dhaabbataa kunoo booseytii fi Hamayo takkaa'u hamayoon talaata jaansan walqixaa garuu qoriisiitii gosa bitaa qanxuma saniitu nurra jiraa jennaan hundaanuun kokkofaltuu ilma gaarii sii dhaltiisa booseetii santu waa lafa jiraa hijeen jechu. Namuutu namni fi dawaa waliin dhabuu harreellee afaan walii qabuu jaa namni kee. Kanaafi hedduu hawaasa keenya keessa wanni jiru waan hojjetan takka yoo ati gartee akka maraatatti akka duudaa akka ballatti kasi faarsu faaruudhaan miira si hatuu baatee kasi arrabsu arraba saniin if duuba si deebisuu baatee yoo ati irra ciniinnatte malee gaafa ati haatee waan takka hamileen gammachuun eegaltu hiriyootuma kee namootuma si dhiyaataniitiitu qalbii si cabsa wanni kun waan faayidaan qabne dhiisii maaliifi isatti hin mul'anne qaroo rabbi si garsiisu saniin inni waan arkutti hin jirreef irra si deeggaruu dhiiseeti irra si moru hedduu bakka sanitti gufuu walitti ta'u jiraa jechuufi. Saniif jecha laafaa fiitis abbaa tirfata. Jabaa fiitis abbaa jabeeffata. Wallaalaa fiillee abbaa gorfata. Osoo garteemi tapha ijoollee biyyee daakuu fi dhagaa wal aasisuu dursanillee taate waan namni irratti hamilu sanirratti nama gargaaruudha malee tilmaama yookaan akeeka gartee atirra keessa saniin rabbi milkii isaan keenya waan ta'eef atiis ta'e beeyta malee teessanuu nasiiba carraayita malee naaf taati naaf hin taatuun beeytu waan ta'eef jecha xurree namni irra jiru sanirratti nama jajjabeessuu hamilee waliif godhuu rabbummaan gartee waan saniin hin milkeessini guyyaan kufaa sunis adeemeetuma dhufuu malee ati sababa kufaa duran kaahinaa wal jajjabeessaa jechi kiyya kabiraatii miti barkoo miidiyaa garteemi mee follow godhu subscribe godhu maal natti irrisame afaan kiyya dhiisee afaan alagaa jala ce'uun bari silaa osoo beeyte siifiin dawaa qabaana dhugii jee jaandadhaan quba kanuma qubatti aanu walitti hidhanii jaan kana idduu fuudhanii kana as dabruun mitaa Unto. anumaasii walii foon kana maal akkifnee qorii namaa osoo hin taane nutis addunyaa nu fayyadamuudhaaf yaaddu tan itti haa fayyadamnu walillee haa fayyadamsiifnu wal bira haa dhaabbannu asumaanu barkoo miidiyaa waan inni isinirraa fedhu hunda isinuu gahee teessanni beektan ani isinitti himu dhaammadhee tiyyatanumaa hunda caala jajjabeessaa har'a osoo inni jiraatu baate ani dhufee isinii hojii wal arguu hin danda'u jechuudha. Saniif jecha gaafa bu'aa isinii qabuu dhufa gaafa itti haajamtuu dhufu antun mangalchine tana ittiin haajamu maal na fayyadan jii waan si fayyadaan beektu boru gartee dawaasii ta'uu mala achumaanuu barkoo miidiyaa nuuf jajjabeessaa shares subscribe like video isa waliin gaan isiniin jaa galatooma ulfaadha. Hedduu galatoomi wallahi barkalla hedduu galatoomi qabnitu daawwattoota keenya ergaa gartee dhaamsa barkalla hedduu dhaamsa biraa keenya dhaammadhu hin jiru barkoo miidiyaa keessanii dirqama keenya barkallee qofa osoo hin ta'in namoota akka barkallee namoota biraa xiqqaa fi guddaan qabu aartistoota keenya meeqaatu aartii oromootiif bu'uura ta'ee san booda dhabamee aartiin gartee karaa gad dhaabamte hunda daaraa ta'e namoota jajjabaa hedduu dhabne maqaa kaasuu namoota komeedii kana keessa fiilmii keessa turanu nama hedduu dhabne namoota kana hundaa'uu gartee bakkatti akka isin jaa
Sibira ga'u jira. Arab asii wal dhaammanna. Hedduu galatoomii ni jirta malka dhaqi. Nageettis minjaa.